حاجة سان تاكسي مشارة فرتني كونترات فرتني دفنو أن شقتي مترك تقبلنا جدا جوال سيتي يوقعوا تلفون أتمنى كيسة خادة تنكننه isa bardaqeetiin isumaa haasayyeetiin si dhufe waan ajaa'ibaa sii qophe'ee jira abaluu sin jennu wanni hundi ifiifuu ifaatee أبو baatti قالت هم براك يا نجرت ifiif أبو بكر سنجرت أنت معلومات بلا inshallah waan takkan taatu hordoftoota fi deeggartoota chaayinaa labirraa Oromoo TV subscribe share like godhuu hin dagatina eeyyega maal kana qofa maarree chaayinaa labirraa Oromoo TV kan qeeroodhaan qarree saba gamtaan kee diina jiree hare itti hirmaata. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi deeggartoota chaayinaa birraa Oromoo TV yooyyaa ilmaan Oromoodhaa kan biyya keessaa fi biyya ambaa jirtan marti keessanuu duraan dursine onneerraa jaalatti teenya tan buqqaate bikkuma jirtanitti bariitee isin haaseetu isin jenna. Abrahaam kiyya hordoftoota keenya armaas bira dhufee gaanii hordoftoota keenya. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جرى جرتو هردفتوتا في خوجمتوتا جالتمتوتا برا أورورا هشام عركفوني المان رمورا خنا منتي أددا قبضا هنتي قصنو بكا جرتنتي نجين جين خن جالالا خنون الرابور كيسن برا جو سنين جتا إيجا برا أورو أرجع مالف نبرا دفه مالف مناخية أتشرا بيجا فقو سنرا ديمه أصدفه إيجا هونو ولمانو خلالو تا نفانا ترانا في الرغم Takkanaati obboleeyyan kiyya Abrahaam kana halaaluma dhaabbadheetiin iyyuu ture. Eega inni dhufees wardaa dumaashii bira malee hin dhufne eega inni dhaabeellee tilifoonumaan malee biratti hin argamne hunoo arraan tana rabbiin gaa dhufteen tarabbiiti. Arraan tana rabbi bira na fide takkanaati Abrahaam keenya baga rabbiin nagayaan si baase anta nagaa tilifoonaan siin jeesse biratti hin argamne dhiifamaan siin jaa duraan dursee. عادل ركون كبو أنا اللي مشغولة أتيرا جرتو كوبان كبا أمو جارتين تجاو غلطة هنك يمتى يمفينه yeroo takka lamarra sadii irra deddeebitee galata kan kee dubbataa turte birraa dachee bal'oo jettee si dubbataa turte galatoomaa hedduu takka galata kan kee waan biraa yoonin beekuu maadhe viidiyoon ati dalaydee yuutuuba warda irratti na duuba maxxansitee quubsadhan siinjaa galatoomi siinjaa obboleessa kiyya gaale. Takkanaati atillee rabbi baga nagayaan si baasee dhufiin tarabbiiti arra rabbi nagayaan si fide yaa Abrahaam keenya waan takkallee tilifoonaanis beektaa waa tokkumaan si hedduu si naasuu si. Abrahaam kiyya. Ajaa'iba haqaatu bikka akkasiitii nama baasa malee haqaa si baasa malee ati bara akka keetiitiin lubbuu dhabdee kaate nuti si jala yaaneetti nama meeqasi goonee si laanee akkaataa wallaallee jechuun arrabbiin sumaa hurra aansee jalaa bahuu keessan ajaa'iba illaa mana ta'u jirti beekadhu maaliif takkitti dura haqa waan nama dhufe. Galanni keessaniif galanni saba bal'aadhaa hin dhumu Oromooti jagaa sabni bal'aan hedduu galatoomadha. Akka gaa birraan na bira dhaabbatee na duuba dhaabbataa ture na duuban mana kiyyallee gargaaraa ture maallaqaanis ta'e waa hundaanuu bira dhaabbataa ture warra kiyya bira sagalee naa ta'ee viidiyoollee ragaadhaaf maxxansee waraabee viidiyoo yuutuuba warda irratti maxxanse viidiyoon inni maxxanse ragaadha obboleeyyan kiyya efani dharraabeellee wardaa wajjin galata isaa dubbataa turre ammoo inni gaa ture wanni gartee hagarraa na biratti argamuu ooleef duraan dursee rakkoo isa mudattee tagartee fageenya mana keenya qubsuma dachii nuti irra jiraannu adda fageenya fi magaalaan tun guddoodha inni hunoo tarafa olii galaa nuti magaalaa dakanaa gallaa tanaatu fageenyaaf akka na bira dhufee na ziyaaru yookaa'u baga nagaan baate naan jedhu isa kutee obboleeyyan kiyya je'uu maatus obboleessa bira dhaqanii baga nagaan baate jechuun hin dabartu ammoo gama foddaa miidiyaatiin warni faranjiin nurraa salphiftee foddaa miidiyaa kana nu baaftee akkamtu asirraan wal agarree wal dubbifnu wanni nu gooteef kanumaa fi namni wal bira dhufullee hin dandeenyelleen akka asiin yaada isaa dabarfatuu fi obboleeyyan kiyya yaada isaa dabarfataa ture birraa Oroon na bira dhaabbataa ture miidiyaa isaatiin hedduu takka na gargaaraa ture ammallee galatoomi irra deebiitiin galatoomi siin jaa. Galatarraa fi humaatii mi kun namummaa walii qabnu fi oromummaa walii qabnu wajjin nyaatinsaa fi obboleeyyummaa kana hunda nama gooyisa takkanaati Abrahaam kiyya mee waan takka takkaan dubbisan raasii tokko ammaan si biraa sin dhufee waan san sin qoranne. Mee akka uummattuu ijoollee san harkaa bahuu dandeesse namni dhufee sin gargaarre bikka kana rabbi irra si aansee anamma akkaan jee dubbannu qowwaa san. Amma anilleen gaa fuula foddaa miidiyaatiin ibseetiin ture ammoo irra deebi'ee ifaan ifatti adda sii baasuudhaaf yeroo asirraa jalqaban hafuudhaan naa quban qabne na shawwadaniiti viidiyoon ni jirti tamiyyoo waraabde waan viidiyoo waraabanillee seena ifan hidharraa bahe yookaan ifan harka isaaniitii bahen viidiyoo san laale. YouTube isirratti maxxansitee mana isiidhaa ta'anii shugguxii tottolfatanii rasaasa itti kennitee itti naqatanii akkasitti naa bilbilanii jechuudha. Naa bilbilaniiti aboo naan jan waan miciyyoo san gubdeef baga gubde jaartiin tantee fi haqa isirratti gubdee itti naarini jaartiin tantee gartee miskiinaa itti naarini baga gubdee ammoo biiftuun nama yakkaati wal'aanamuu qabdu ammoo ifa intala Oromooti ifa gartee
gubattee gartee rakkoon akkasii irra geesse booda si gargaaraa yoo maallaqa dhabdellee maallaqa siif hinnee dhufne akkuma namni kun si gargaaraa ture nutulleen si gargaaraa jedhanii akkasitti na sobanii telefoona na sobanii natti seenanii na bira dhufan ta'ee jechuudha akkasittiin qeebalee ol naqee yeroon silaa hulaa irraa banee seenaa jeen shugguxuma matarra naqabanii jechuudha akkasitti asirraa ija hidhanii nageessanii bakka nageessan sanillee kallattiidhaan hin beeku ture akkasitti achirraa na baasanii biiftuu bira na fidanii biiftuu bira dhufeetiin biiftuu bira yeroon dhufu biiftuu mana akamaa geessitee na deebiftee efa mana akamaa geessitee na deebifte sirra na baaftee rafinaa jettee hin rafun jeeni akkasitti shugguxii akkatti mataa kiyya bira keessee achi booda baxxaanii haadha si ilaale. Isumaa siistama kanaa si yaade. Laa isiin rafuma naan jette rafinaan jette mana akamaa na geessitee na deebifte rafinaan jette kaameraan irraa maru jirti kaameraan achi dhaabbataa naan argaanii bas harakaata godhuu hin dandeenye na dhukkuba sosoo waan hin dandeenye kaameraa isii itti dhiisetuman baxxaanii yookaan kumbula yookaan birdilibsii hajaan uffata qabbanaa kana sii kana naan jetteeti waan uffadhu waan akkam soolaa naala akkati doolaaba duubachi garagalte hogguma saniin akkasitti shugguxii san fudhadhee biratti asiifadhe akkasitti shugguxii isiin as keessan fudhadhee asiifadhe matarratti qabe jechuudha. Ijoollee tana. Isumarrattu matarratti qabe. Hayyee. Haga duraan geessu san akkasitti hanqattee anis onnee takkaatu naa dhufe onnee saniin bilbilii micaa sayyaamii jeeni ni bilbiltee ni yaamte micaa erga yaamte booda itti bilbilin jeen haadha mana kiyyatti. Michuma sanuu shugguxii itti qabeetin matarratti qabee qabin jeen kaameraa kana fuudhe. Kaameraa irratti as qabin jeeni yoo inni harkaata godhe irraan hin jira numan dhaabee gadhu. Maalifi Ooftee jirta hayaa ifi buna dhukkubaa midire najjeesa yoo na qaban. Wasa. Sanuma duraa rasaasa balama matarra na ilaalee. Namni gisee laftee waan ta'udha. Akkasitti sodaatee jiraniinis akkana godhan beekanii san booda kaameraa nuuf qabe achi booda gaa wanni goone bilbilin jeen jaartiiti jette. Jaartiiti jette bilbilin jeen jaartiiti jette bilbilte dirqiidhaan nan bilbilchiise hootun jeeni nasruu tokko na bira jette nasruu sanii fudhu hootun jeeni san booda gaa haga isaan taaksii mushaara fudhatanii kontiraata fudhatanii dhufanu an shugguxii matarra itti qabeetina jedhaa jawwaala isiitis yookaan telefoon achumaan keessa kaadhattin kanneen akkasittiin gaa qabee isaan na bira dhufanii isaanis isaanummaan qabanii isiin wardaa qabde anis nasruun na qabee manatti na galchanii san booda gaa haga naa kamira qee wayyaa'utti micaanii dhuma ta'a isiin gaa biiftuu tanas zabdu taate akkasitti viidiyoo takka lama kan irraa waraabdee isii azabdu ture san booda hordoftoonni fi sabni bal'aan aboo hin azabinaan intala oromooti dogoggortee irra dabraadhaaf jedhanii irra dabriif hin jeeni hidharraa hin jeeni jechuudha kan irra hiitu taate hidharraa yeroo hiitu manarraan bahin naan jette akkasitti sabni oromoo bal'aan gadhii isaan hunjanii gadhiifne achirraa kalaas mana kanaa hin deemu jettee asuman taa'aa jettee jechuudha. Maal barbaaddi beektaa adda nu facaasu barbaadda. Kun beekama ni garraa miidiyaa irratti. Akkasitti wardaan mana kana keessa maa tetteessanii waliin naan jette na shakkite akkasittiin kalaas mana kanarraa bahee bahuu osoo hin ta'in bakkuma biraa wanni jajjaaduman gaa isaanii dhufee masruufa kannaa akkasitti isaan laala bakkuma biraa saahibuma kiyya bal'oo wajjin deddeemaa ture. San booda yeroo manarraa bahu bilbilas micaa biinii janiin gartee kan hin qabe kashifticha isa san gartee dhiifama naa godhii anaaf balleessa jeetiin dhiifama godheefi dalagaa sanirraa akka abdii kutatu naa hime saba oromooti wal barsiisetin yuutuuba sanitti kenne yuutuuba san jawwaala wajji isaa rafu jalaa hattee kuttee jechuudha. Biiftuun achi baateetuma wanni deemeef duraan Abrahaamtu mana na wajji jira na wajji gala guyyaa naaf inni wajjin tattafataa oollaa ati dalaga deemtaa wardaadhaan jettee viidiyoo tokko bartee gadhiifte. Adda isin facaasu. Adda nu facaasuudhaaf wanni duraan uchi taa'uuf faraqa Abrahaam manarraa oofte maaliin godhaa jettee jechuudha. Akkasitti viidiyoo maruu eegalte jalumaa cal jenne an jalumaan calcee viidiyoo jalaan fuune caluman jiraa sabni sun jala callisu jennii miti san booda wardaan lafaa kaateti miciyyoon akkana jetti ilmoo Abrahaaminu Abrahaam ilmoo ilmi isaa micaan na keessa Abrahaam jee akkatti Abrahaam yaamaa. Kan hunda laaleetiin jira. Akkas jettee akkas sanirra dhaabbattee wardaan asirraa kaayinaaftee manarraa na baaftu taate inshaallah anilleen sababa wardaa qofa osoo hin ta'in na barbaadanii shiftoota hedduu na barbaada sanuma saniifin manarraa is bahee akkasitti bal'oo manatti na deebise gaa'ee alhamdulillah amma manan jira. Tasanirraa dabarte gaa huunoo amma deemneti ragaan gartee qabatamaa gaa dhugaan galatte malee jettu biiftu matanattuu jaarsisiidha kan hoggaa jaadura waraqaa itti qabu as bahee jechuudha. Har'a asirra jirra alhamdulillah gaati inshaallah amma xiqqishoo dhiinni nu bareedee jira. Alhamdulillah har'a dhiinni keetu barwaa fuulummaan keetu nu ga'aba rabbi gaa haqaa gubbaa si'aansi waa hundaafu kana hunda gaa dubartoota irra deebi'ii fi malee waa hunda
qubaan qaba takkanaati Ibrahim keenya waan bareeda dhabeeta garuu an takka waan hin siidhamu jira ati ammallee waan takka takka dhagaatiin jira lubbuu tee tana if eegi waan ajaa'ibaa sirra qophaa'aa jira ammallee diina hedduutu sirra ijaaramee jira amma katolaa janiin tokkos na barbaadu jira killee kajanii na barbaadu jira kana hundaahu na barbaadu jira inshallah khairu if eegaa deem kobaas gadi hin behin ammaasis wahii malee hin deemin maaliif namni sirratti qophaa'ee jira antanaas sugutii tamesiisan irraa fudhadhe rabbiin barogga gartee rabbiin si asuma keessa sifura asuma keessa sifura kobaan deemi kobaa deemtullee waa firraan dhabin jechuu kiyyaa keessi ummanni waan tanaan wasooyaa jirani garta waan sirra ijaaramaa jiraas amma waan dheengadda bahar sirra dalagisan waan dhugaa sirra dalage waan akka isan dhugaadha waan hundaa'uun qubaa qaba. Kanaas siifinimaa jirtu sirra dalage namni achi keessatti gorsa oliif kannaa beekadhu gorsa sii kannenni. Anis afaaniin sitti himuu dhufe waan akkanaa amma irra guddisoonni si dhufeef laffee onni dhufeef siis telefoonaan si gaachuu malee si bira dhufne isa bira dhaqeetiin isumaa haasajeetiin si dhufe waan ajaa'ibaa sii qophe'ee jira abaluu sin jennu wanni hundi ifiifuu ifaatee baatti aboo bakka isin jirtanitti maal baraata inshallah waan takkan taatu isinuunu jirtanii abbaa ifee gaatillee ifee eegisii otoo daballeedha akka isin gartee na duuba deemtanii na baaftan numan beeka ammoo hidhaadhaa miti booda tana lubbumaa hin sodaadhe waa hin biraas godhan maali jennaan takka hidhamee hidharraabee mookam takka hidhamee hidhamarraabee tabiraatiin hin sodaadhe inshallah rabbumaa jira ifin eega rabbiin nama eega atilleen ifi jabaadhu chee kan siif hin jaa asilleen iccitii takka takka yoo agartan na baasan isin laalla amma waan addaati waan taniin qoradhee jira hattaan bal'inaan waasoo hin deenya bal'inaan waasoo hin deenya dubbiin if asbaabti ati if eeggadhu an wanni siidhamu guddaa abbaan fedhee faalee ga'us gubbatti if eeggadhu if eeggadhu asirratti dhaganii misallattu if eeggadhu if hin dagatin jechuu kuyyan tilleen si fedhe inshallah taala takkanaati hordoftoota keenya kunooni gartan Ibrahim arraan tan kunoo kanat taa'ee alhamdulillah rabbil alamin mana isaa deebi'ee haadha ilmoo isaa bira deebi'ee nagaan jiraachaa jira rabbi ammallee haa teessu inninis rabbi gargaare alhamdulillah takkanaa isiniin jenna hordoftoota keenya hanga viidiyoo biraa qabannee gaa viidiyoo bareedu tanirra bareedu walitti dachaanutti nagannu biraadhaan isiniin jaa Ibrahim keenya salaamadhu takkanaati baay baay isiniin jenna hordoftoota nageen rabbi isin biraa jiraatu hunda.